Akkaataatti qooqa barbaanne gara qooqa afaan Oromootti yookaan barreeffamoota barbaanne afaan kamirraa gara afaan Oromootti jijjiirree fayyadamuu dandeenyu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanalii Dabalooteek. Har'a viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa maarree namoonni hedduun keenya afaanota biroodhaan barreeffamoonni tokko tokko gaafa nu qaqqaban barreeffama sana afaan Oromootti hiikachuun waan nu rakkisuuf amma furmaata isaan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Afaan gosa barbaanne gara afaan Oromootti akkasumas immoo afaan Oromoo gara afaan barbaannetti jijjiirree itti fayyadamuu akka dandeenyu gamanumaan isin hubachiisa. Egaa appilikeeshinii kana akkamittiin akka fayyadamnu tokko lama jedhee isinitti argisiisaa. Jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa. Egaa hanga ammaatti chaanaalii kanaaf maatii hin taane yoo ta'e sekeendii muraasa isinitti fudhata. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'utti iddoo like jettu kanarra tuquudhaan yoo yaada qabaattan iddoo koomentii kanatti yaada keessan barreessuudhaan achumaan subscribe gochuudhaan viidiyoo yeroo yerootti hojjedhu dafee akka isin qaqqabuuf achumarra tuquudhaan iddoo ol jedhu kanarra kaawwachuun akka na hordoftan isin afeeraa. Egaa viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa. Egaa appilikeeshinii afaan gosa barbaanne gara afaan Oromootti yookaan immoo afaan Oromoo gara afaan barbaanneetti nuuf jijjiiruu danda'u kana argachuudhaaf iddoo Play Store jedhu kana jala dhufuudhaan iddoo searchii kanarratti Google Translate jennee barreeffannaa jechuudha. Google Translate jettanii gaafa barreessitan bifa kanaan isiniif fida. Isinis achi keessaa Google Translate iddoo jedhu kunoo an install godhadhee waan jiruuf open jedhee naaf fide. Google Translate isa kana buufattuu jechuudha moobaayilii keessan irratti. An buufadheen jira waan ta'eef open jedhee naaf fidee jira. Isinis akkuma kanatti gaafa isin download gootanii install godhattan open jedhee isiniif fidaa jechuudha. Yeroo kana yoo barbaadan gaafuma Play Store irraa download godhattan open jettanii asiin xuxxanii seenuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo moobaayilii keessan irratti translate jedhee isiniif fidaa jechuudha. Translate jedhee isa fidu kanarraa tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Gaafa akkasittiin deemtan kunoo bifa kanaan isiniif fidaa jechuudha. Egaa as keessa afaanota gosa hedduutu jira. Asis afaanota gosa hedduutu jira. Achi keessaa isintu filataa jechuudha. Amma fakkeenyaaf an barreeffama afaan Chaayinaa yookaan barreeffama afaan Ingiliffaa tokkoon gara afaan Oromootti hiikachuu barbaade yoo ta'e iddoo kanarra tuquudhaan gara maalitti deeffadhaa? Ingiliishiitti deeffadhaa jechuudha. Isa booda asitti barreeffama Ingiliffaa sanaan barreeffadhaa jechuudha. Kanan itti jijjiiruu barbaade immoo afaan Oromootti yoo ta'e asirra tuquudhaan gara afaan Oromoorraan kaawwadhaa jechuudha. Yoo afaan Oromoon Ingiliffatti deebisuu barbaade immoo isa kana Ingiliffaan godhaa jechuudha. Ammaaf afaan Oromoorraan godhee isinitti argisiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti Ingiliffaan tol jedheen barreessaa. Afaan Oromoodhaan dheeraa jedhee nuuf fidaa jechuudha. Kunoo haaluma kana fakkaatuun immoo afaan Oromoo gara Ingiliffaatti yoon jijjiirrachuu barbaade immoo kanan afaan Oromootti deeffadhaa jechuudha. Danaa dhufe isa kana immoo gara Ingiliffaatti deebisaa jechuudha. Ingiliffarra jira gaanniyyuu. Kanaaf asitti dheeraa jedhe yoon barreesse dheeraa jedhee gaafan barreessu egaa kunoo tol jedhee naaf fidee jira jechuudha. Walumaa galatti asitti waan isiniif ibsuu barbaadu barreeffama hiikkaasaa argachuu barbaadan yoo jiraate barreeffamicha asitti barreessitu. Afaan isa kana immoo afaan barreeffama isaa asitti barreessitanii sana yookaan isa hiikkaasaa barbaadanii sanatti asitti jijjiirrattu jechuudha. Fakkeenyaaf an asitti afaan Oromoodhaan jijjiirrachuun barbaada. Asitti immoo Ingiliffatti deeffadheera yookaan immoo isa kana gara afaan Ispaanishiitti deebisa. Fakkeenyaaf afaan Ispaanishiitti deeffadha. Gurbaa jabaa jedheen barreessa. Fakkeenyaaf gurbaa jabaa jedhee gaafan barreessu afaan Ispaanishiidhaan kana jechuudha. Egaa bifa kanaan afaan Oromoo gara afaan barbaadaniitti hiiktanii akkasumas immoo afaan barbaadan gara afaan Oromootti hiiktanii itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa fakkeenyaaf afaan Oromoodhaan ammas gurbaa guddaa jedhee gaafan barreessu Ingiliffaan great man jedhee naaf fidaa jechuudha.
Egaa akkuma isin argitan afaan Oromoodhaan gararraatti gurbaa guddaa jedhee barreessee jira. Jalatti immoo agreed guy jedhee Ingiliffaan hiikee naaf fidee jira jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kun akka dishineerii warra kaanii jechoota gabaabaa qofa kan hiiku osoo hin taane jechoota dhedheeroo yoo irratti barreessitan illee fakkeenyaaf caalaan buna ciraa oolee galeefaa jettanii yoo barreessitan hiikkaasaa afaan Ingiliffaatiin isinii fidaa jechuudha. Akkasumas afaan Ingiliffaatiin barreeffamoota dheeroo yoo barreessitanii gara afaan Oromootti hiikkachuu barbaadan illee akkuma kana barreeffamoota dhedheeroollee isiniif hiikuu danda'a jechuudha. Egaa viidiyoon kun baay'ee akka isin gargaaru shakkii tokko hin qabu. Egaa viidiyoon kun viidiyoo baay'ee isin barbaachisuudha. Akkasumas namootni hedduun kan itti fayyadaman waan ta'eef laayik gochuu hin dagatinaa. Yuutuubii koo sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaatti waan na hordoftaniif galatooma. Viidiyoo kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jecha viidiyoo lammataan hanga walitti deebinutti nagaatti baay'ee.